Right, we looked at those very shaky pictures taken on someone's. Pireezidaantiin Iraaq duraanii Saadaam Huseen eenyu laatam? Walitti hidhamni Osaamaa bin Laadin waliin qaban maal fakkaatam? Kurfii kanaan gadi fageenyaan kan laallu tahaam nu hordofam. Waggoota 20 dura ture. Ameerikaan duula waraanaa Iraaqitti gaggeessiteen mootummaa kuffisuun bulchaa biyyattii kan turan Saadaam Huseen bakka dhokatee qabuudhaan waggoota lamaaf hiitee turte. Waggaa lamaan shiraate ture. Waggaa lama booda mana murtiitti dhiyeessuun fannifamee akka du'u itti muramee ture. Haa ta'u garuu guyyaa qabamee hanga gaafa du'utti bakka hidhamee turetti loltoota Ameerikaa 12 ta'aniin eegamaa ture. Kun raajiidha. Loltoonni Ameerikaa kunneen waggaa lamaan isa eegaa turan sanatti Saadaam Huseen wajjin walitti dhufeenya gaarii horatanii turan. Loltoota Saadaam Huseen eegaa turan keessaa tokko kan ta'e Wiil Baarden Waarper kitaaba The Prison in His Palace, His American Guards and What History Left Unsaid jedhu barreessee ture. Turtii isaatiin kitaaba barreesse kanatti waggaa lamaan Saadaam Huseen wajjin wal qabataa turee fi taatee guyyaadhuma Saadaam yeroo fannifamu ture tarreessee jira. Dhugumattuu seenaa tarreeffamuu qabu ture. Saadaam akka fannifamuuf bakka ture gaafa fuudhamu loltoonni isa eegaa turan hundi imimmaan fuula isaanii irraa yaa'aa akka ture BBC'n gabaasee turuun ni yaadatama. Saadaam akkam akaakayyuu keenyaati nutti fakkaata jechuudhaan loltoonni Ameerikaa kun ragaa bahan. Wiil loltuu isaa waliin ta'uun Saadaam eegaa ture Adam Roojaarsan jedhee fakkeenya fudhachuun amala Saadaam himam. Saadaam nama gara jabinaan nama ajjeesu hin fakkaatu. Inumayyuu akaakuu keenyaa fakkaata jedhe. Saadaam Huseen namoota isa morman hedduun akka ajjeefaman gochuudhaan mana murtiitti himanni irratti dhiyaate ture. Himata dharaam kan Ameerikaan dhiyeessite ture. Loltoonni Ameerikaa mana hidhaatti isa eegaa turan akka ja'anitti yoo ta'e, Saadaam guyyoota dhumaa mana hidhaa taa'ee du'a eeggataa turetti sirboota Ameerikaa namoota akka Meerii Jaa Biliij faan sirbaman dhageeffachaa ture. Akkasuma sochii ispoortii garaagaraa taasisaa ture. Amala tasgabbaawaa fi amala gaarii agarsiisaa akka ture Wiil kitaaba isaa keessatti barreessee jira. Sigaaraa Koohibaa jedhamuu fi Fiidaal Kaastiroo akka xuuxu kan barreesse barreessaan kun Saadaam nama hawwatu akka ta'e himee jira. Mana hidhaa keessa yeroo ture biqiltuu kunuunsuun amala Saadaam keessaa amala gaarummaa fi kunuunsa qabeenyaaf qabu akka ta'e agarsiisee jira. you